Godina Shawaa Bahaatti waajjirri qonnaa aanaa Booseet lafa hektaara 58,765 qonna gannaatiin qotamerraa oomisha kuntaala miiliyoona 1.5 argachuuf karoorfatee hojjechaa jiraachuu beekse. Qonnaan bultootni aanichaas xaa'oo uumamaatti fayyadamuu aadeffachaa jiraachuu himan. Rooba gannaa gahaa fi qilleensa hojii qonnaaf mijataa ta'etti fayyadamuun oomishaaf oomishtummaa dabaluuf guutuu Oromiyaa keessatti carraaqqiin bal'aan taasifamaa jira. Hojiin qonna gannaa kun sadarkaa maaliirra akka jiru xiinxaluuf miidiyaan Adaamaa Broadcasting Service gara aanaa Booseetitti maleera. Aanaan Booseet aanaalee godina Shawaa Bahaa hojiin qonna gannaa bal'inaan keessatti geggeeffamaa jiru keessaa tokkodha. Gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti midhaan gosa adda addaa gamaa gamana maasiirraa mul'atu suga abdii namatti tora. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Booseet obbo Abtaamuu Isheetu akka aanichaatti bara kana qonna gannaatiin lafa hektaara 59,982 qotuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti lafti hektaara 58,765 qotamee midhaan gosa garagaraan uwwifameera jedhan. Qonna gannaa kanaanis oomisha kuntaala miiliyoona 1.5 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus ibsan. Lafa qonna gannaatiin qotame keessaa lafti hektaarri 45,143 kilaasteraan qotamu kan himan obbo Abtaamuun kilaasterri kunis kilaastera inisheetivii qonnaa qamadii, atarboonsituu, boloqqee, maashoo fi boqqolloo ta'uu himan. Akka aanaa Booseetitti calla guddistuu xaa'oo kuntaala 63,660 rabsuuf karoorfame keessaa xaa'oon kuntaalli 38,196 qofti qonnaan bultoota bira ga'uu himanii rakkoo dhiyeessii xaa'oo kana furuuf qonnaan bultootni xaa'oo uumamaa kanneen akka Super Giroo, Meelaa Organiksii fi Eco Green bal'inaan fayyadamaa jiru jedhan. Xaa'oo uumamaa yookaan immoo xaa'oo lubbuu qabeeyyii fayyadamuudhaaf yaalii taasifameen naannoo parsantii 20 kan ta'u isaan uwwifamee jira jechuudha. Tokko ammas keessattis wanti hojjetamu ofuma duraafillee wanti nuti xiyyeeffannoo addaatti kennine barattaan kana karoora addaatiin hojjechaati jiru maalinni xaa'oo uumamaa yookaan immoo xaa'oo lubbuu qabeeyyii daran qotee bulaan eksarsaayis godhee itti fayyadamuu akka danda'u. Kuni maaliif tokkoffaa gatimti isaatu xaa'oo namtolchee faana wal bira qabnee innaa laallu xaa'oon uumamaa kan lubbuu qabeeyyii kun gadi bu'aadha. Midhaan maasiirra jiru kunis ilbiisotaaf waagiidhaan akka hin nyaatamne ogeeyyii eegumsa midhaanii dhaabbiidhaan maasiirratti ramannee eegumsaaf kunuunsa taasisaa jirraa jedhan obbo Abtaamuun. Egaa eegumsa midhaan irratti akkuma tuu jette amma yeroo kanatti midhaan facaasuu qofa miti galmi maanejimentiin isaa yookaan immoo eegumsi kunuunsi midhaanii seeraan taasifamee haga dhumaatti yoo hin hordofamini oomishni tokko hin eeggamu jechuudha. Kanaaf maal goone kilaasteroota jiran kana dabalatee akka waliigalaatti maayibaasiidhaan gandaan ogeessota waajjira keessa jiran hunda isaanii kilaasteraan ramannee yookaan immoo gandaan ramannee ogeessi guyyaa guyyaan hordofaa jira jechuudha. Itti aanaan bulchaa aanaa Booseet obbo Obsaa Baataa oomishaa fi oomishtummaa aanichaa dabaluun imala badhaadhinaa milkeessuuf hojii qonnaa ajandaa ijoo hooggansa aanichaa taasisnee hojjechaa jirra jedhan. Inni kan immoo haala ittiin hojjechuu dandeenye keessa tokkoffaa kutannoo fi xiiqii barbaachisa jechuudha. Rakkoo kamiyyuu keessa dhaabannee hojii kamiyyuu hojjechuu akka dandeenyu bara kana keessa waggootaan kana keessa hojii misoomaa akka aanaa keenyatti galmeessisne agarsiistuu guddaadha jechuun barbaade ta'uu kana. Qonnaan bultootni hojimaata qonnaa duubatti hafaa keessaa ba'anii teekinooloojii qonnaatti akka madaqan gochuuf hojii ilaalcha jijjiiruu hojjetameen bu'aaleen gurguddoon galmaa'aniiru jedhan obbo Obsaan. Kana yeroo hoggannu kana keessattuu tokkoffaa maaltu barbaachisaa inni awareness barbaachisa jechuudha hubannoo barbaachisa initiative kana galmaan gahuuf yookaan lafa qabsiisuudhaaf hubannoon barbaachisa qamadii initiative yeroo jalqabaatiif yeroo akka aanaa keenyatti waggaa 3 waggaa 4 ta'ee jira dursa hubannoon qabu hawaasni qamadiin hin ta'a yookaan waan biraa akkanatti hin ta'a kan jedhu atarboonsituu amma haarawaa sitti arginu kun isa haarawaa yeroo jalqabaatiif aanaa keenya keessatti kan facaasame jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Guutamaa Biiftuu gama isaaniitiin aanicha keessatti rakkoon nageenyaa darbee kan mul'atu ta'us harka tokkoon hojii nageenyaa harka biroon immoo hojii misoomaa irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jedhan. Hojii misoomaaf nageenya aanaa keenyaa yaa nageenyis akkuma beekamu nageenya bara kanaa hundi keenya hin beekna. Haa ta'uti garuu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyatiin beekamtu tokkoffaas taatu hojii misoomatis nageenya san qofaan hidhamnee taa'uu hedduun ta'in hojii misoomatis bal'inaan kan keessatti hojjetamaa ta'uu kan jiru ta'uu isaatii. Fakkeenyumaaf kaasuudhaaf initiativoota adda addaa kan akka qonna qamadii, atarboonsituu, boloqqee, boqqolloo, saliixa maal kana wajjin wal qabate aanaa keenya keessatti yeroo ammaa kana bal'inaan facaafne
isaanirras dabree akka muuxannoo gaariitti illee wanni ta'u akka aanaa keenyatti kan argamu kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qonnaan bultoonni maasii isaanii osoo aramanii agarree dubbisne tokko tokkos deeggarsa ogummaa taasifamaa fi jirutti kan gammadan ta'uu himanii hojii qonna gannaa kanarraa oomisha gaarii akka argatan abdii qaban himaniiru. Xaa'oodhaanis gaaf duraa xaa'oodhaan dhaabne amma immoo faaffaa irra facaafne amma maarra jijjiirama bareeda amma jijjiirama shaggaarra jira amma bakka. Faayidaan isaa dasnama baay'ee shaggaadha. Dambiitti baay'ee faayidaa qaba yaada akka garaa kiyyaatti rabbiin nu jedhee rabbi kaa irraa arganne illee yaadna waan gaarii irra jechuudha. Aanaa takkaan nurraa namne iyyaa barii dhufanii nu gorsanii jabaadhaa aramaa keessaan jabaadhaa inni faaffaa nuuf kennanii madaabaraa nuuf kennan baay'ee gaariidha numarra deeman takkaan nurraa namne.